Video Roza 1 minute takka xiqqoo ishee gadi dhiiftee turte hedduu hamilee nama wacabsu. Rozan ergagaa gurbaa sanitti dabalamteeti baay'ee cinqaa keessa jirti. Intala tana masanuu Rozatti akkana irratti dalagaa jiramu maaliin gurbaan fuudhee niitii qaba ilmaan qaba durumaayyuu jechuu hin qaba. Isiin immoo tuyyu qabeen diaspora laalte itti lixxee ammoo tuyyu bakka hin taane seenaa jirti. Namni akkana godhaa jiru tariin masanuu isii yookiin niitii namichaa ta'uu dandeetti. Rakkoon bakki inni jiru sa'aadaa bira jira. Namoonni tokko bakki inni jiru rakkoo warra Rozaa fuudhee bira jira. Yookiin immoo niitiin namicha duraanii yookiin ijoolleen isaa yookiin zariin niitii isaa intala tana akkanarratti raawwachuu danda'an. Inni sun dhiiraa miti gabbaa'ee miidiyaa irratti niitii tiyyanaa soqaa jechuu hin dadhabe maal taatan? Maal taatan? Dubartiin masanuu nama hin taatu har'allee siif hin taatu boruullee siif hin taatu. Rozan ergagaa gurbaa sanitti heerumtee mootuyyuu yaada fuula isii gubbaa akkana didibattee dhuftee idiit uf gooti malee keessi isii gammachuu hin qabu. Raahat qalbiin isii gammachuu takkan qabdu dhugaa rabbii isin jedhaan saraha isinitti hima. Kanaafuyyuu wanni isin dhaamu barbaadu wanna kana duuba ka jiru. Rozan zarii odoo qabaatte odoo aanaa jajjaba qabaatte har'a soqamii bakki isin jirtu firfirsis godhanii zarii isaa san qabsiisanii intalli kun har'a ay baate maatii isii wajji jiraatti. Beetasaba isii miidiyaa irraa wajji jiraatti. Bakka fedha isii baasuu danda'an intala kanan jechuudha. Hin beeytanii haala amala isii. Ashama harka fuunee jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jechaan illee nagaa goote alhamdulillah giraata rabbii. Viidiyoo Rozaa kaleessa gadhiisa aadaan gadhiifamtee hedduu takka hamilee nama cabsaa hedduu takka keessa nama miidha. Ijoolleen hedduu waa'ee warroonni yuutuubaraa namni tokkochi waa'ee isiin dubbatu viidiyoo sanarratti baay'ee tokko hamilee nama ka cabsu eenyutu duuba qaba jedhu ani nama biraan shakku zarii isaati yookiin immoo niitii isaa hangafa hatta isiin yoo biyya faranjii ka jiraatu taate biyya keessa teette biyya faranjii san teette biyya kanatti mallaqaan irratti dalaysiisuu dandeetti. Salphaadha wanni hunduu. Isii tuttumanii isii kana qurxanii argitanii harki isii kun qurxamaadha gurraachaadha. Hin nyaattuun dhuydu mucaan tun immoo tuyyu fayyaa garaa isii keessaan qabdu. Ijoollee warroonni hiriyoonni isii immoo maaltu gabbaa'ee dubbachuu isaan dhooge. Wallaahi aziim hiriyaa jettee namaan dhabdati. Hiriyaan amma boolla akkatti qottetti itti gadi si awwaalti. Si duuba dhaabatte qelliti si darbiti. Kijiba hiriyoota isii jedhan. Meeti kuulanii maan dubbatiin gaaf takkitti gadi baate Rozaa abbaan hin beedde jedhani akkana jedhani uf tuttuulte jechuudha. Hiriyyummaan akkana miti. Hiriyyummaa jechuun tagizee rakkoo, tagizee cinqii, tagizee gammachuu. Kuulanii mataa isiitiin erga gaafa Rozaan gurbaa sanitti heerumteeti safara isiin kalooftu. Maaliifi intala tana duuba waa hedduutu jira. Gurbaan niitti namarraa gori jedhan hiriyyaa teetirraa gori jedhan. Erga saniiti kuulanii safara isin galeeftu dubbiin achirraa kaate wal busheessuun achirraa kaate. Duuba mucaa kana niitii namichaa duraa isaantu jira. Maal jette jedha boruulee dhaga'uu teetani. Eenyu akkatti isii xilaan isin qabaatte isii cuccu. Hamma feete nama feete yoo wal lolte dubartiin namni biyya ani agarre akkana isii miidhu. Garuu namni isii akkana godhaa jiru isii masanuu jedhamtu. Isii niitii namichaa. Niitii dura biyya ormaallee yoo jiraatti isiin achi asitti mallaqaan irratti dalaysiisuu hin dandeetti kana beeka. Sa'aadan immoo tuyyuu nama lakkoofsa san yoo beekti ijoolleen guutan miidiyaa irra lakkoofsa kanaan na doorsisaa jirani lakkoofsa kanaan viidiyoo kana mucattii kanatti ergaa jiran jettee karaa keessatti namatti kennite eenyu akka inni ta'e beekuu danda'ama bara. Hatta namitti isa yoo taate beekuu danda'ama bara. Harka namitti sanillee yoo jiraatte dhufuu dandeetti. Dhufuu dandeetti jechuudha. Dhuftee Rozaa akkana gochuu dandeetti. Gorri dhiirsa kiyya raachuu ni dandeetti. Intala fayyaaletti bifa rabbiin itti kenne. Mashallah tabaarakallah. Dubartiin seerraftu. Kun immoo waa'ee namni amma akkatti isii mummuranii jijjiiramoo diraamaa Turkii, diraamaa Hindii, fiilmii hojjetaa jira. Fiilmiin isaan hojjetaa jiran kun immoo isaan baasa. Abbaan Rozaa sun immoo akkami? Maaliif ol deebi'ee callisee ta'a? Guutumaan guututti maatii keessatti obboleessa isaa qabsiisuu qaba. Hanga gaafa Rozaan argamtuutti hidhaa ba'uun qabu. Eessa akka intalli sun jirtu dirqama beekuu qaba. Hin beeka jechuudha bakka isiin jirtullee. Isa jechuu harka keessaa qabu.
dhugaa rabbi nuti keessa keenya numa daa'ee jira warroon hiriyoon isii warri yuutubaroota gurguddaa insoo innaa fi jedhanii wakabaa oofaa turan jechuudha hoffaa safaraa turan jechuudha akkatti illee goonu ani dhugaa natti fakkaanne indeewun an isintu pirankii dalage jedhee iyyuu nuti bar isii wajjin nyaanneen dhuyne nuti roozaa wajjin nyaanneen dhuyne kan garaa nu nyaatte fayyaalummaa isiiti malee nuti roozaa wajjin nyaanneen dhuyne miidiyaa irratti isii beeyna ka dubbannuuf namni takka lama haa dhaga'uuf waan biraatiif miti nuti miidiyaa kana yuutuubii kanarra wanni galii isin warra yuutubaroota kan argannu jiru nutan argannu jiru garuu namni takka lama yoo dhageeffate yoo dhagaye waa'ee intala tana maaliif cal'isaaf namni dubbataa jiru yuutubaroota keessayyuu nama lama qofatu dubbataa jira nutu dubbataa jira warroonni miidiyaa xixiqqishuu reef 200 qabdu subscribe kuma takka qabdutu dubbataa jira isin warriin jechuudha wakabaadhan hoffaadhan jechuudha fakkeeffattoonni warri gabbaatanii intala tana sila bitaa mirga deemtaniitu kottee teessanii nu soquu dandeettan jechuudha hiriyyaan qabaatiin hiriyyaan namaan taatu gurbaa asirratti argitan kanallee akkanumatti doorsisaa turan gaaf kaan nasbee ofii xirri godhee baase maaliif yure doorsisaa turan mucaan tun odoo kophaa jiraatti har'a nasbee ofiin baafte hidhanii teessisan harki isii akkatti walitti hidhanii teessisan harki isii walitti hidhanii malee harki isii maaliif nyaatame hin guban moo hin tuman moo maal ta'e asiin harki isii akkasitti gubataadha kun argitanii jirtan ilmoo dubartii irratti namni akkana dalaga maan nama ajjeefte nama dhiirumatti heerumtee bar dubartiin masanuu duraanuu jedhan marziin isii baasen jiru jedhan kabiraa isii akkana godhaan jiru xilaata qabaatee xilaanni isii sun xilaanni abbaa isii sun dhufee akkana isiin godha niitima gurbaa sanii santu akkana isii gochaa jira inni immoo isin maal yoo isa gadhiifte eenyu caaleen kana dhiira iyyuu jette abbaa warraati iyyuu jettee akkamitti dhaabdatte na ajaa'ibe baran wallahi na ajaa'ibe gaafa suuraa isii viidiyoo isii xiqqishuu san argu hedduu takka keessi kiyya cabe maaliif akkamitti namni namaa yaadna dubartii irratti akkanatti akkamitti raawwatan intala tun erga gaafa gabbaatee heerumtee namicha sanitti dabalamtee jechuu guyyaa takka firii taateen beektu hatta gaafa dura inni dhufu sanillee roozan gammaddee jaalattee itti heerumteen taan hin jiraa miti akkanumattu hin beeksisa fuula isiitti irraa hin beeksisa ofii isiitti diggifattee ofii isiitti mana sirreeffattee ofii isiitti maal jettee silaa bar dhiira tokko ta'e biyya sanirraa dhufee asitti waan hunda qopheessee isi saapiraayizii godhe isiitu isa saapiraayizii godhe akka nama ofii fuudhetitti mallaqa isaatti ergu dhiirumatu qopheeffatee itti oliin nama gala haa ta'u ishee gizeen godhe jenne har'a ammoo miidhaan kun maaliin miidhaan kun hundirraan ga'a nama ajjeefte intalli tun karaa bahaaratu bakka itti kan namni duuttu nagaan baatee nagaan galte har'a biyya isii keessatti akkana ta'u maa'in ani barna garramee jira dhugaa rabbii isin hin argitan malee baay'ee tokko hamilee nama cabsaa maaliif bakka nuti akkamitti boru jiraachuu dandeenya namaan duukaa biyya kee keessa gaaf akkana taatu biyya ormaatitti akkamta intalli kun bakka isin jirtu namni hamma ammaatitti beekun jiru warroonni kunniinillee warroonni hiriyoonni isii maqaa abbaan itti kennee deeme mootu waan namni tokko isii yaadatu jiru hayi kara keessatti soqaa jirra akkana gochaa jirra hiciitii oli saadaleen akkasitti hiciitii waliin baasina jedhan ma hiciitii baaftan baasuu baattan namni wanni godhun jiru sanillee yoo taate hiciitii erga taate isin amma warra isii qabsiisuu dadhabani obboleessi namicha sanii hidhamuu dadhaba ishi hiciitiin baaftani intala tun eenyuun biraa badde warra biraa badde niitii obboleessaati maaliif qabsiifamuu dida maaltu isinitti dhaga'ama inumaayyuu waan kana sa'aadatu harka keessaa qabaa jechaa jira ijoolleen tokko gaaf koomentii viidiyoo roozaa jala seentanii ilaaltan sa'aadatu waan kana keessaa harka qabaa jechaa jiran namni hin jedha haa jedhu namni yoo aare yoo gubate waan haasa'uun beeku dhugaadha irran kaatiin atillee sanillee sa'aada maaliif namni uma fe'es jedhu haa jedhu kuni wanni aare jedha namni isiif aarutu haasaasan isii san maaliif hin warra san maaliif hin qabsiisnetu waa'ee kana dubbatama akkas isin jechuu barbaada ummata kiyya mucaa kana bakkuma jirtanitti du'aayii godhaaf malee wanni nuti goonuuf takka hin jiru wanni nuti isii dabalu takka illee hin jirtu hamma dandeenya nuti ammallee hin dubbannaaf hin iyyinaaf bakka tanuma isii warri feemasoonni immoo
warri miidiyaa gurguddaa qaban warri full subscribe gurguddaa qaban isin hin dubbatina dalagoota isin dalagadda haganuma dhumatti isin immoo turte malee baa'uun isin ooltu bakka baate illee hin baatu du'allee hin baatu jirullee hin baatu bakka jara san harkaa hima baate